Video kana dhaggeeffadha darbaa. Aloo. Hello. Aloo buchoo akkam fayyaa? Oya bet. Jirtaa imaanni bilbila kee. Bilbila baay'ee si bilbila barmaaf hin kaaftu. Maali yoo ani gizmo hunda sitti maani silkiin kiyya biizidha haga torbe tokko torbe isatti gisee takka gade naan dawwalini ani biizidha haala nageenyatti wal qabsiisee keessattuu silkii gargar natti dawwalini siin jechaan ture miti ati na dhageessu naan hubattu ati yommuu hunda na jibni taa'ii. Maaliif lubbuu maali jaalalli koo sitti mul'atu akka ijoollee kan akka yeroo naa kennaan jirtu. Inde torbe jechuun maal jechuudha? Torbe keessatti gisee takka naa dawwalitti siin jechaan jiraa miti ati maali keessattuu ana galgala silkiin irratti hin dawwalin hoo jireenya kiyya barbaadde. Eshi bakka ta'u garuu akka jette haa ta'u garuu baabaa koo beeki ati modheen gaddaa baajaajiin bitadha birri naan qatetti naa guutisati naan jette gojiini koo geenyaan akkaawunti sirraa fudhachuufi ba'a. Guyyaan ga'ee daalbuu koo. Guyyaan geesse. Ani bari wanuma qilleensaa kana wal qabsiisee tumaan beebii taafani lubbuu koo dhugaa nan ergaa ani baay'ee si jaaladha akka si jaaladhu beektuu reeti maaf natti naarini si jalaa kaasuu kiyyaaf dhiifama guddaa diduu kiyyaaf dhiifama guddaa naa godhi kaa lubbuu koo. Maali ani koo dura jaalalaan si taasifnanii faatu fide maqaa birri sitti dhoofnanii lapheen si dhadhoote moo biyyoo nyaadhu biyyoo si faalaatan qilleetaa. Akkasuma wayyaa. Kana boksiidhaan dha'uudha malee. Nagaan isin baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii. Dhugaamee warra akka koonneen keessan aaree jira laata dhugaa waaqa. Baay'ee tokko nama ajaa'ibaa. Waan sin ajaa'ibu warri dhiiraa hunda keessan otoo hin taane walakkaan keessan dhiifamanuu godhaati. Akkasuma shamarran jaalalleen keessan amala akkasii qabu. Irraa of eeggadhaa. Namoonni tokko gaafa rakkina isaanii malee gaafa jaalala isaanii iddoo hin jiran jechuudha. Argitanii amma maaliif bilbila hin kaastuu hinuman si yaalaa maal taate lubbuu koo buchoo koo jette isheen. Inni immoo galgala naan dawwaliin siin hin jenne ani torbee keessaa al takkatti ani biiziidha jedhe. Walumaa gala mucaan kun jaluma mureeyyuu itti meera bakka. Dhiirri tokko gaafa si'iisuu barbaadu lakkisiin barbaadu siin hin jedhu. Sini galee lakkani siin barbaadu nama akka kee yookaan immoo nama biraa barbaadadhu siin hin jedhu haalaan sirraa fagaata sababa baay'isa waan ta'eef jechaadha. Amma gaafa isheen bajaajii bituudhaa fi isa jettee qarshii siin ergaa akkaawuntii sirraa fudhachuufidha. Gaafa isheen jettu immoo guyyaan ga'ee lubbuu koo akkan si jaalladhu beekta miti jedhe argitanii. Duraan maal jedhee yoo jireenya koo barbaaddate torbeetti tokko naa dawwalii jedhe amma qarshii dhoonaani akkan si jaalladhu beekta miti. Eenyuun gowwoomsuu fi dhugaa waaqayyo amma namoonni tokko mee dhugaama yoo dubbanne maali gasaa'uma seetanii moo maali sammuu man qabdu seetanii ani akka yaanne shamarran namaaf ta'uu fi namaaf hin taane dhugaa akkasumatti iyyuu beekama. Dhiirri birrii namarraa barbaadu si jammar amaloota isaarraayyuu mul'ata. Abbaan manaa keessaa ta'u jaalallee keessaa ta'u guyyaa biraa yeroo siin laatu. Yeroo ati dawwaltu si jalaan kaasu gaafa birriitti dhootu garuu mataarraa gadi jaalalaan si lolaasa yoo ta'e hanga gaafa birriin akkaawuntii irra ga'utti onlaayinii taa'ee gaafa onlaayinii irraa ba'ummoo birriin harka isaa geenyaan bada yoo ta'e jaalallee birrii iti jaluma murii sararadhuuti laxxafadhu jechaadha. Dhugaa nama dhibu namoonni tokko congaarraa namatti kaasu dhugaa waaqayyooti. Maali otuma ta'e amma sini mucaan kuni rakkattee gubattee dadhabdeeti as baasteetti. Kana booda jaluma murtee dawwalaama isa umaatiin itti fakkaata waa malee akkasiin janna isheenis. Waan sin ajaa'ibu jarri kun jara addisii miti. Ela sinii gale miti. Jarri kun jara waliin ture. Bu'aa baay'ee keessa darbee iddoo bajaajii bitteef gurguraa ga'eerudha jechaadha. Maaliif jennaani dhiironni tokko gaafa deemsa dheeraa si waliin deemanii booddee amala birrii baranii taanaan jecha dursa bada jireenyi.
jaalallee kee dura birrii barsiiste taanaan hanfe'e ta'i gaafati birrii abdu jaalallisaa sinuma sitti jijjiiramaa jechaadha. Garuu duraan birrii gargaaraa turtee ammammoo jechuudha. Kana booda waa tokko hojjetadha yookaan immoo nama kana gargaaruun nattaafu jettee yaadda taanaan nama sanas birrii kee abdaa jechuudha. Jalqabumaa maal gootu isin jaalalumasuma jaalala waaqayyo namaaf laateen jalqabaa malee dhiira tokko har'a bartanii ji'a itti aanu birrii itti ergitu taanaan sinii dhumatteetti bakka. Maaliif jennaan namni kun amma fakkeenyaaf jechaadha. Har'a qofa miti amala duraan ishee waliin haasaa ture ishee caqacaqaa ture akkuma sana argitanii guyyaatti yoo irra dawwalte jalaan kaasu garuu torbeetti jalaa kaasa. Haa ta'u iyyuu malee immoo birrii amma qofaa ergiti miti kunis dhugaan sinitti hima. Birrii duraanis gargaaraa waan turteettu waan amala wal balleessanii waan turaniifidha. Har'a ammoo isheen birrii gargaaruurraa fagaatte jennaan innis amalatti jijjiirrate. Garuu mari'atan iddoo bajaajii bituu gaanii irratti immoo gaafa narra dawwaliin jedhee irra faffagaatu isheenis immoo as baasuu jalqabdee jechaadha. Kanaaf adaraa keessanii jaalallee keessan jalqaba qarshii hin mi'eeffachiisina. Sinii galee maaliif jennaani har'a xinnoo yoo itti laattanii booruu qarshii guddaa barbaada. Qarshii guddaa sana immoo gaafa isinirraa abu jaalala keessan irraa fagaachuu yaalaa jechaadha. Kanaaf leenjiin ganamuma barti. Jabbii yookaan sa'aa tokko yoo yeroo hundumaa soogidda nyaachistu ta'e balbalarraan fagaattu. Sinii galee maaliif soogidda sana barbaacha dhufte waan ta'eef yeroo hundumaa. Garuu jalqabuma soogidda hin lammachiisne yookaan hin barsiisne yoo ta'e akkuma hiriyaa ishee bakkeetii marga eeddee galtii jechaadha. Kanaaf dhiirri birriif deemus akkasi. Dhiirri jaalalaaf deemu laa. Warri jaalallee qabdanii jaalallee keessan irraa fagaadhaa jechuu miti. Warri abbaa mana qabdanis abbaa manaa keessan irraa fagaadhaa jechuu miti. Leenjiin baduun jalqabuma bada bakka. Erga karaa geessanii erga waggaa meeqa wajjin deemtanii bajaajii bituu gaafa dadhabdanii konkolaataa bituu gaafa dadhabdanii walitti jijjiiramtoota hin taane jalqabuma bakka namni sun dhuguma akka tasaa ta'ee waan ati biran darbine tokko sinii galee mitiire nama kana hamaa eeggatoo kan dhukkuba addaa tokko dhukkubsatee dhuguma namni kun waan rakkoo addaati yoo ta'e xinnooma ishee gargaari. Namni sun sanarratti si galateeffata. Waa'ee sanaa yeroo hundumaa misgaana si galcha yoo ta'e okay. Garuu immoo har'a isa sana gargaartee dabarsite ji'a tokko ji'a lamaa booddee ammas sababa barbaada taanaan bakka abbaa birrii jechuun kanuma. Jaalallee birrii jechuun kanuma. Ji'a itti aanu ji'a sadii booddee ji'a afurii booddee sababuma birriidha taanaan si dhumatte. Maaliif jennaan jalqaba na gargaartee ammamaaf na dhiiftaa. Yeroo akkasii na gargaartee ammamaaf na diddaatu dhufa. Kanaaf nama sin jaallate tokko gargaara iddoo rakkinaatti dhugumadha. Gargaara garuu namni sun rakkina sana darbee amma sababa biraa isinitti baay'isee gaafa sin birrii ergitanii fi kan sinii dawwalu ta'e kan sin haasofsiisoo ta'e gaafa musin lakki anarra birriin koo akkas ta'eera birriin koo damozni koo naan laatamne sababa akkasii kana hojjetachaa jira ammatti birrii si erguu hin danda'attanii jala murtanii gaafatti himtanii bilbila sinirraan kaasu taanaan toorarra galee siniin barreessu taanaan sinii dhumatteetti. Garuu haala kam keessa jiraate si barreessa taanaan rakkoon qabu yeroo argatte na gargaarteetta yeroo abdetti immoo callaqameen jedhee haamilee tokko kasitti horuu yoo ta'e birrii gargaaruu yoo baatte namni kun na jaallatatte xinnoo sammuu keetti illee of amansiisuu dandeessa. Kanaaf of eeggannoo godhadhaa. Namoonni tokko dhugaa dubbachuu fi namoonni akkasii yeroo hundumaa biizii ta'anii jaalallee isaanii gaafa akkasii qofaatti naa dawwali yeroo kan ani biiziidha jedhani guyyaa biraas shamarran biraa akka haasofsiisan shakkiin tokko hin jiru. Sinii galee namoonni tokko utuma toorarra jiranii miisejjii kan jaalallee isaaniif hin deebisnes jiru. Namoonni tokko immoo hiriyoota isaanii biratti jaalallee isaanii haasofsiisuu kan hin jaallanne jiru. Iddoo deemanittis kan homaa hin barreessineef jiru. Qofaatti okatanii kuni jaalala sobaati. Maaliif jennaan
jaalalleen dhuguma nama jaallatu tokko nama keessa taa'ee yoo bilbila haasa'uun isaaf hin mijanne ta'ellee misejii barreessa. Haa ta'uyyuu malee immoo gaafa ati waa tokko nan hojjetadha kana karoorsee tan jira ama birrii si gargaaruu hin danda'u gaafatettu ishoo jabaadhu kaayyoo keef galma gaadhu jedhee sin jajjabeessu taanaan kunis immoo daanoo suutaan boqqolloo fixxe jechuudha gabaabumatti. Maaliif jennaan namni si jaallatu tokko waan ati godhatutti gammada malee yeroo hundumaa akka isa soortuuf miti. Maaliif jennaan otoo dhuguma jaalala dhugaa wal jaallatame namni isma dhugaa isa qubna garaa otoo namni tokko isa dhugaa wal jaallate inni sin hojjetata isheenis hojjetatti. Qabeenyi kun booda umni isaa eessa qa hanuma lamaan isaanii ta'a. Garuu fidii annan fixaa fidii annan bitaa fidii an kana keessatti kana gochuun qaba jedhee ofumaa ofitti jaallata taanaan ati fidduu ani fixuu jedha taanaan maalidha kun bu'aan isaa maalidha na soorii na gabbarii malee si jammar shamarran keenya dhugaa waaqayyoon isinitti hima dhiirri ati itti gatii baaftee bara baay'ee wajjin rakkatte yookaan immoo dhiirri ati ittiin dafqa keetiin yeroo dheeraa waliin jiraatte yookaan immoo dhiirri ati gabbartu tasuma gatii siif laatu. Dhiirri ofii si gabbaree gatii sitti baasee kan inni haadha manaa gaarii si godhatu jechaadha. Malee gaafa shamarran jaalala itti baay'istanii gaafa gabbarrii itti baay'istanii raakasoota taatu jechaadha. Of eeggannoo godhadhaa. Maaliif jennaan eengadda tokko gasti haadha faaxa irratti maal jedhe beektu ofumaa na fuutee jedhe. Gatii araaraa isheetu cufee jedhe sinii galee miti waan hunda kan sargiif barbaachisu hunda isheetu cufee kanaafuu na fuutee jedhe asuma baheeti erga walii saniiti akkas jedha ammani nama biraa fuudheeraa illa sinii galee otoo si jaallachuu dhiisee mataatti si baate baasii situ cufa yoo ta'e booda ittiin arrabsamtaa jechaadha. Kanaaf adaraa keessa nama gatii isinitti baasu nama jaalala qulqulluu sin jaallatu sinii wayya malee qabeenya qabaachistanii irra deemtaniyyuu ittiin dhiiran gabbariina. Kanuma bakka warri dhiiran ittiin qabamiina dhiirota baalagoota tokkotu jira waan ta'eef maqaa keessan balleessa waan ta'eef kan shamarranitti hirkattee shamarran biraa fuudhuu barbaaddutu jira waan ta'eef dhiironni dhuguma qubna garaan shamarran hedduu jaallatanii sargii waliin godhatanii kun haadha daa'imaa abbaa daa'imaa ta'anii waliin jiraatan baay'ee isaanii sin argina. Namni hundi tokko miti garuu jiru dhiironni hirkattummaadhaan namarratti guddatanii namarratti sooromanii ishee tokko immoo bulchuu barbaadanii jechaadha. Kuni cubbuudhas dhugaadha kun cubbuudha. Kanaaf hunda keessan miti jechuudha walumaa galatti shamarran keenya of eeggadhaa dhiira gatii isinitti baasu isinii wayya malee dhiira ofii gatiitti baastu boru si dhiisee ishee gatiitti baasee fuudhuu danda'a waan ta'eef jechaadha. Turtiin waliin gootaniif galatooma.